Hudduu fi qoonqoonii akka abbaan godhedhaa jedha Oromoon. Maal jechuu barbaadeeti? Hudduu fi qoonqoonii akka abbaan godhedhaa jedhu. Hudduu fi qoonqoon akka abbaan godhedha. Hudduun akka abbaan godheedhaa jedhu. Kana jechuun wanta abbaan eeyyame kamtii wanta jechuudha. Qoonqoo fi hudduun akka abbaan godhedhaa jedha Oromoon. Maal jechuu barbaadeeti? Qoonqoo fi hudduun akka abbaan godhedhaa jedha. Qoonqoon waan nyaatamu immoo sagalee jedhama. Sagalee. Akka abbaan godhe jechuun sagalee akkuma abbaatti qopheeffate. Hudduulleen akka abbaan godhe jechuun immoo yoo atiin gisee silaan jechuun gisee dhuunfaa ifaa yoo ati gisee siifti immoo fuula nama bira dhiibbaa socho'uudha. Ayyee galatoomii. Abbaatuuf mara jedhamu bofti maal jechuudha? Bofti yoom dubbate eenyutu dhaga'e akka jechuudha? Abbaatuuf mara jechuun akka dabree jechuudha. Akka dabree onnee jechuudha. Bofa sana yeroo dubbatu eenyu dhaga'e? Bofti dubbitaa? Jechuun mammaaks malee bofti dubbatee hin jiru. Otoo bofti hin dubbatiin bofti akkas jedhe maal jedhan Oromoon kun? Oromoon fakkeessuuf yookaan akkasii ayyee. Abbaatuuf mara jedha bofti jechuun Bofti hin dubbataa isla? bofti hin dubbatu. Uummattu akkas jedhee kana jechuun immoo bofti qubattiin isaa baay'ee dheeraa ture. Gaafa durii iddoo isa dhoowwatan dheeraadha. Iddoo baay'ee fudhata. Kanaafuu nu keessaa bahee fuula dibidee mi'a bulii jedhanii. Makmaaksa Oromoo shannaa jedhime. Yoo shannaa jette barbadaasan qabda. Makmaaksa Oromoo shannaa jetta. Makmaaksa shannaa jechuu dandeette lammishoota birra badhaasan qabda. Makmaaksa Oromoo shannaa. Aku biar ada tu.